gatiteef cimtuu dhiyoo siin jedhan galatoomaa itta hin dandeessu yoo siin jedhan immoo as of beetta gatiteef dhiibdee baata dhugaa baay'ee hojii keessan irratti fookasii godha yaada barbaadan yaada qajeelummaa ta'e immoo mirga keessanii mana keessan bantanii dhangalaasu mirga keessan namni tokko namni sin dhowwu tokkoyyuu hin jiru jechaadha sinii galee yaada qabdu si dhowwudha namoonni utuu danda'aniiti utuu dandeettiin isaanii kenname maal gochuu barbaadu beektaa pause nu godhu jecha pause nu godhu garuu they cannot maaliif dubartoonni speeshaalii dhiibbaa dhuban jiru yoo ta'e hin sodaatu maaliif horii nama shan hin qabaate si sodaatu maaliif beektuudha akka maaliif hin dandeessa maaliif ga'umsa kee beekta maaliif keessi kee cimaa akka ta'e akka waa jijjiiruu dandeessu gatii beektu si jala dhaabbachuu hin danda'an hammam sirratti dursisan iyyuu du'ootadha jechaadha so win always nammoo ajiri deemi mootee galta gatii ta'eef of dhaggeeffadhu sammuun namaa yes kan jedhu jira no kan jedhu jira ala ammallee gaafa naasa'u godhi dhiisi kana kun beeta lamaan isaanii dhaggeeffadhu isa kamtu godhi siin jedha inni godhi siin jedhe maal jedhe maaliif jedhe inni dhiisi siin jedhu maaliif siin jedhe eetta keessa kee dhaggeeffadhu namayyuu dhaggeeffattaami keessa kee dhaggeeffadhu keessa kee jechuun ikkoo sirriitti waan ati gochuu qabdu waan sitti mochaadha keessa kee dhaggeeffachuu dhiiste gaafa deemtu garuu milkaa'inni baay'een argan yeessiif noon sun maayin keessa kee dhaggeeffadhu hojii hojjechuuf nama gadi baatee arguuf illee yoo ta'e waan barbaaddeef yoo ta'e keessa kee inni tokko dhaqee wade maaliif dhatta maal goota maal argatta nama sana duukaa maal haasofta achoo maal irraa fayyadamta deemte maal argatta namni sun important in your life jireenyi keessi jijjiira maatii keedha moo situ dhaqee nama sana waan gargaara moo nama sana yoo agarte sitti tola hin gammadda yoo wal duukaa dabarsite maayinni namni sun gaafate wal agartanii waa'ee namaa sitti haasaa yeroo hunda moo waa'ee hojiidha abjuu qabaa namni sun waan irratti ilaaltu jira si gadi maaliifi baaduma mukkuma cal'istee dhaabdillee jira inni latuu sirriitti hin beekama bara inni immoo ijaan godhanne akkasumatti hin beekamu sirriitti wal bira qabdee ilaalteetta kanaafi yeroo hundaa ilaali advaanteejii isaas ilaali asiinis ilaali achiinis ilaali utuun itti hin deemina kun gorsa kooti maaliifi jireenya kee keessatti jireenya mataa keef naamusa gootu taanaan yookiin namattuu dhaabbatee hin deemin deemi si eeyyama taanaan no kuni tiraafikiif hojjeta ibsaa karaarraa naqamuu danda'a ibsaan karaarraa deemtee maaliif si qabame natti you know why tell me maaliif si qabe ibsaan karaarraa beekta tokkoffaa inni si fuuldura akka darbuuf inni guddaa inni si fuuldura akka darbuuf afaan mumaayinni akka boqottee sammuu kee boqochiistuuf agarteetta tokko immoo waan weema ta'ee ibsaa jira gaappii godheedha. Dhadhisee madhaaba maaliif iddoo jirtu irraa sammuu kee qorqabbii kee akka tasassaabduuf akka tasassaabdee of dhaggeeffattuuf bilbiliif si bilbiltee gadi bayi bilbil speediitti deemtu sirreessattee yoo dadhabdeetta ta'e yoo yaadaan deemteetta ta'e akka tufitti deebitee xinnoo ishee sakandii muraasa sakanna yookiin immoo tasgabbii akkati godhattee hafuura argattuufidha namni tokko hin deemuu hin diraa'e hin deemuu na jala agartaniitu namoota akkasiis hin dhaggeesse isin mudatanii beeku hin deemuu na jalaa baluun maayini makiinaan kun callisee dhaabbataa hin deemuu yee excuse me hinde ma irra taale deema ammanne namni tokko gaafa drive godhu klaasinatti godhu dudduubaan ganaa ifu fedha ganaa yeloo economy asayye bicha agarsiisa hinde utaalii jedhan spookiyooti dhugaa waaqa akkasii haa utaaluka agartanii namoonni kun jechuun namoota olitti ofii isaaniitti hin araaramne jechuudha you get my point guys namoota ofitti hin araaramnedha
gana yellow no amin kello kan difeejif green miti illee safundura jirta inni dudduba klaakse sitti afuuf yuutiin kata dhiibee dhufe gommaa kee jira qaata makiinitti rukute agartaniittu jireenyi jechuun asiniin jechuu barbaade jireenyi namoota konkolaataa oofan isaa fi tiraafiik laayitiin isinii fidee fakkeenya kana isinitti kan dhaabbannu callisee nu qabuuf miti asgabbii sammuun keenya sakkanni boqotu barbaada. Namoonni tokko silkii haasa'u tokkoon aaru yoo addisuu akkamii fayyaadhaa addisuu karrayyuu galatoomii gooftaa namoonni baay'een tasgabbii gabaa qabaachuu qabdu jechaadha. Fakkeenya konkolaataa fi tiraafikii kan isinii kenne hammaan irraatii hubattu. Tani waa'ee karaa miti. Tani waa'ee darbuu miti. Nooti gooftanii manatti galuu miti. Sammuun namaa boqochuu qaba. Kanaaf jireenya keessan keessas seera mataa keessanii kaawwachuun kan keessan daangaa qabaachuu seera keelloo magariisa diimaan jedhamu kun very important naamusa jireenya keenya keessa. Yoo akkas ta'e naamanii hammam turuu dandeessa garuu you will be successful. Agartanii namoonni baay'een dhufanii diimaamatti bu'u gaafa jiti diimaatti bu'anii biyyi nafuu haati kee naftuu abbaan kee nafuu maatiin kee nafuu muuxotti si godha. Itti taa'ee gaafa yaadu garuu sirree kan taanetti maal godhee gaddas dabalaqamee dhiyeessaa lafaa fuudha. Maatii safuun akkasii qabu. Haadha manaasaaf, ijoollee isaaf, hiriyaa isaaf, biyya isaaf. Isinii galee namoota akkasii agartaniitu kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha isinii jechuun barbaada. Kanaaf waan gootan itti yaada abjuu keessan galmaan kan ga'atu gatii ta'ee fi abbaa abjuutu abjuu isaa hiikkata. Abjuun an qabu, kaayyoon an qabu, karoora an qabu. Keessa jira abbaan manaa koolleen beeku. Yoo beekemmoo itti cichuu dhiisuu danda'a. Maaliif wanti sun nu keessa gangalata gatii ta'eef abjuusaa kan beeku abbaa abjuusaa duwwaa sana beeka. Kan galuufis namoonni itti himtanii isin hubachuu danda'u. Garuu fiil darguu akka abbaa abjuutti. Isinii galee kanaaf yeroo hundaa maalin isin jette sooyyeenii maalin isin jala yeroo hundaa ani ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት yookiin immoo jireenyatti dhiibbaa kan dhufu jechaadha. Dhiibbaa kan dhume uffisee irra taa'aa jechuudha. Jireenya koo nama mo'atee jiraattu jechaadha. Kan hin barsiisus kanadha. Gochuun danda'ama absolutely jechaadha. Waan dadhabamu tokkoyyuu hin jiru. Si galee waan dadhabamu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf namoonni abdii kutannaa keessa jirtan obbolaan koo shamarran jiraachuu dandeessu warri dhiiraa. Yeroo baay'ee beektu nan ilaala koomentii jalatti. Ispeeshaalii gaafa namni du'ee koomentii nan ilaala. I don't know why maaliif akkan ilaalu iyyuu naafuu naan galu. Dhugaa kun isiniin jedhanna. Namoonni baay'een maal jedhu utuun du'aanis qaraneen hin ba'uusadeen yoomiin du'anu maalanuu kana dha'oo. Anu agartanii kun jechuun maa inni abdii kutannaa. Dhala namaa kan ajjeesu maallaqa dhabuu miti. Fira dhabuu miti. Abdii kutannaatu nama ajjeesa dhala namaa. Isa dhukkubfate abdii kutannaatu ajjeesa. Isinii galee fira qabaatee isa birrii qabu abdii kutannaatu ajjeesa. Abdii kutannaa jechuun dhukkuba gadhee dhukkuba namni namaa hin beeknedha. Ijoolleen keenya baay'ee namni keenya baay'inaan dhiirri shamarran dubartii haadha mana abbaa mana namoonni baay'een abdii kutannaa qabu. Garuu beektu uffata kana uffataniitu bareedanii miidhaganii ilkaan kana bashak godhanii gaafa argamanii kan akkasaa gammadaan hin jiru. Koomentii irra dhaqaa dhaala. Indee maali abaluun koo baay'ee gammadaa. Abaluun koo baay'ee gammadaadha. Baay'ee itti tolaasaadha. Wayyoo maal taate? Wayyoo maal ta'ee du'ee? Wayyoo inni amma du'ee miti bareedaa koo. Obboleewwan koo amma du'ee miti namni koo turee radda du'ee. Nama gorsuun dhabee, nama ofitti qabuun dhabee, nama hammatuun dhabee, nama yaada isaa dhaggeeffatu dhabee du'a. Namni yoom du'a gaafa namni hubachuu ni dadhabu du'a. Hamma du'utti garuu maal godhaa hin uffataa hin deema. Namoota baay'ee namoota siree irratti yookiin immoo dhukkuba garaagaraatiin qabamanii du'anii argeen beekan jechuudha. Hin turu hin jiraatu.
ijoolleen shamarran dhiirri namooti beekamoon namooti hin beekamne ijoollee xixinnoon daa'imman jechuun umurii isaanii ganaa nama guddaa utuu isiniin jedhin utuu laattanii hafan garuu utuu keessa isaanii dubbatatiin utuu namni gurran kenniiniif isheen akkan jibbisiisti utuu jettuuni nama baay'ee please kanaafi adara uffannaa namaatiin kolfa isaatiin namni gammadaadhaan jedhamu. Gati baay'ee namni gadda isaa baafatu hundoon bareedaadha. Bareedaadha beektu namni gadda isaa baafatu baay'ee bareedaadha. Maaliif keessa isaa keessaati anamma baafachuu natti tola. Keessa kooti nan baasa dhawaa. Namoonni keessaati baasatan xuruudha. Namoonni baafachuu hin dandeenye garuu they will die. Utuu dhukkubi isaanii hin beekamin qoshxaacha warra qoshxee dhamanii warri amaara qoshxee gubataniiru. Kanaafi na dhaggeeffadhaa sirriitti abdiin kutatina. Waaqayyo irratti abdiin kutatamu. Rabbi irratti abdiin kutatamu. Isinii galee aannan danda'a jedhee of ilaalii yookiin mastaawotiin hin jiru mana kee aannan danda'a. Ani bareedduudha. Ani cimtuudha. Cimina koo kaleessaatti nan deebi'a. Dogoggoran kaleessa dogoggore har'an dogoggoru barumsa irraa fudhadhaa. Dogoggora speeshaalii isa dudduubattu hojjettan isiniin ceephoon qabaatiin dhugaa waa barbaade gochuu dandeessa. Don't isiniin ceepha'iin dogoggorri sun. No. Dogoggora sanarraati baradhu barumsa godhadhu. Dabaltee gootatuun ta'in namoonni baay'een dogoggora isaanii kaleessa utuun kaleessa kanan goone ta'e ay kaleessa kana godheen nama keessaa cabe utuun kaleessa birrii kana baluuf hin kennina ta'e utuun kana godhe no har'a kee nyaachaa jira. Kaleessi kee ati haasoftu har'a kee nyaataa jira. Har'a keessi jalaa balleessaa jira boritti darbaa jiraachaadha gartee quba kee irraa inni eegalee harka keessirraa muraa jira. Dhadhakeetti darbaa jira akkuma kaansarii tasaraacha'eera bittinnaa'eera hamuramummaa jedhama beektaa akka inni waliin geenyetti muramee gatama dhandhuu muramee gatamaan siin jedhe please abdiin jira dukkanni hin ifa hin dhabdeen hin argatta si galee borii kee irraanfata garuu daqiiqaa 5 obsaa sakandii tokko obsaa daqiiqaa 2 obsa waan barbaade har'ala hilmi waaqiif lafisti dukkanaa'uu danda'a. Obsiitiin boriin agarta. Achi booddee namni akka kee qaramee ba'ee hin jiru. Namni akka kee teestimoonii yookiin immoo dhugaa baatii bareedaa qabatee ba'uu hin jiru. Namni akka kee biizinasmaan women kan namni akka keessanii ta'uu hin jiru. Namni akka keessanii gaa'illi ta'uuf hin jiru. Jechoota namaatiin hin dandeessu ati gaa'elli siin ta'u ati dhalan argattu ati kanan taatu ati kan no way kun abaarsa ta'u edin du'is jireenyis arrabarra jira sagalee waaqayyo du'is jireenyis kanaaf jireenya labsa ofirratti abbaan barbaade boordoota kana taatetu jedhee an no way jira because ana jiraata gati ta'eef jireenya kee obboleessa koo obboleettii goosiitu jiraata. Du'a kee irratti jireenya kee labsi. Dhabuu kee irratti argachuu kee labsi. Na jibban hin jedhin namni si jaallates waa siin godhu si jibbillee waa siin godhu. Afaan si jibbee haasa'e kanaan si jajaa oobsii jedhee bara. Oobsi. Tuusa kan jireenya keessanitti dhaqee of balleessi yoo ta'e no edin cimii darbii. Geetaan nu milaachuu you will change your life. Halkan tokkotti jireenya namaa kan jijjiiru an waaqayyoon argeera. Isinii galee abdii kutannaa gaafa namni du'u anis yoomin du'a anuu du'eera.